Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya kan muslimaa kan dhiiraa fi dhalaa akkam jirtan. Uummanni muslimaa dhiyeenya kana hooggantoota isaa haree dhootan filatama wajjin wal baraatee jira. Keessattuu yeroo ammaan tanaatti majalisni akka hareetti filannoo gaggeessuudhaan ijaaramaa jiraachuudhaan wal qabatee naannoleerra naannawaa deeggartoota isaatii fi uummata muslimaatii wajjin wal baruu irratti argama. Alhada Khaleesaa magaalaa Dirree Dhawaatti argamuudhaan deeggartootaa fi uummata muslimaa kan magaalaa Dirree Dhawaa fi naannawaa isaa jira wajjin wal bareetee jira jechuudha. Sagantaa da'awaa fi wal barumsaa kan hooggantoota mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Dirree Dhawaatti gaggeeffameeti jira jechuudha. Sagantaan uummanni Islaamaa baay'een irratti hirmaatan kun istaadiyoomii Dirree Dhawaatti ganama aladaa gaggeeffameeti jira. Kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Johaar dabalatee pirezidaantii mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim Tufaa itti aantoota isaanii waliin akkasumas barreessaa mana murtii ulamaa'ota Afrikaa Dr. Jeelaan Kadirii fi pirezidaantoonni mana marii dhimmoota Islaamaa bulchiinsa Dirree Dhawaatii fi kan naannolee ulamaa'onni affeeramanii fi uummanni Islaamaa kumaantamatti lakkaa'aman sagantaa kanarratti argamaniiti jiru jechuudha. Haaluma argaa jirtan kanaan keessummaa kabajaa ta'uudhaan saganticha irratti kan argaman kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa kabajamoo obbo Khadiir Johaarii fi pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Dirree Dhawaa Sheekh Abdullaahi Muhammad haasawa baga nagaan dhuftanii keessummoota kanaaf taasisaniiti turan jechuudha. Ganama kaleessaa istaadiyooma guddicha Dirree Dhawaatti jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun barreessaa mana marii ulamaa'ii Afrikaa Dr. Jeelaan Kadiris haasawa taasisaniiti jiran. Haasawa bareedaa ummata bashannansiisee fi akka gorsaatti ummataaf kannan haala ajaa'ibaatiin ummata bashannansiisanii dabaraniiti jiran. Kantiibaa Khadiir Johaar haasawa taasisaniin sirnoota dabran keessatti amantiin wal qoqqooduu fi garaagarummaan uumamaa turuudhaas yaadachiisanii hooggansa jijjiiramaatiin garuu haalli sun jijjiiramee har'a asitti wal qunnamuu keenyaaf hedduun gammachuu guddootu natti dhagahame jechuudhaan yaada isaanii kennataniiti jiran. Sagantaan akkanaa kun istaadiyeemii Dirree Dhawaatti gaggeeffamuun kan jalqabaa ta'us kantiibaa Khadiir Johaar dubbataniiti jiran jechuudha. Pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim gama isaaniitiin uummanni Islaamaa caayaa mana marii dhimmoota Islaamaa jalatti tokkummaa isaa cimsatee hordoftoota amantaa biraatii fi sabaa fi sablammoota biyyattiitii wajjin jiraachuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiti jiran. Hooggantoonni mana marii dhimmoota Islaamaa Itoophiyaa kaleessa wayita Dirree Dhawaa gahan jila hooggantoota ol aanoo bulchiinsa kantiibaa Khadiir Johaariin durfamuun akka ajaa'ibaatti simannaan gaggeeffamtee fi simatamaniiti turan jechuudha. Waltajjii akkanaa kanarratti gaa uummanni Islaamaa baay'inaan wal arguun kun keessattuu istaadiyooma kubbaa miilaatti bahanii haala kanaan wal arguun kun kan jalqabaate jechuudha. Duba Sheekh Amiin Ibroofaan namoonni waltajjii irratti bahuudhaan haala nama dinqisiisuu fi ajaa'ibsiisuun gorsa namaa galuu fi kan bashannana if keessaa qabu yookiin haala qoflaa fi tapha dabaalameen namaa galutti haala qoflaa fi tapha qabuun gorsuudhaan kan beekamu Sheekh Amiin Ibroodha. Kaleessaas waltajjii kanarratti sa'a rabbakii warri Dirree Dhawaa ittiin beekamu san har'a keessa kaayyadhaa jechuudhaan qoflaan deeggartoota bashannansiisaa salaamtaa gaafachuudhaan haasawa isaanii wayita jalqaban dhugumatti hanga ammaatti an hazallamamee ture. Akkamittiin hanga ammaatti anummaa waltajjii tanaa gadi hin gaggeessin jechuudhaan ummata miiliyoonatti lakkaa'amu kan istaadiyooma Dirree Dhawaatti argamu haala ajaa'ibsiisaatiin kofalchiisaa taphachiisaa hadiisa isaanii itti himuudhaan ummanni muslimaa tokkummaadhaan wal jaalalaan halkanii guyyaa jalaa gubbaa wal qabatee akka wal jala yaa'u dhaamsa isaanii ummata muslimaatti dhaaman jechuudha. Duba ulamaa'onni baay'eedhaatu waltajjii kanarratti argaman.
Raayyaa abbaa maccaa argamuu baatus asirratti uummanni baay'inaan istaadiyooma dirree dhawaatti argaman. Ustaad raayyaa abbaa maccaan dhufne jechuudhaan isa eeggachaati turan. Isa gaafachaa garuu isa akka tasaa ta'e abbaan isaa irraa dhukkubee waan mana yaalaa tureef dhufuu hin dhaqqabne jechuudha. Duba oduun gaddisiisaan wiixataarraan tanaa dhageenye abbaan raayyaa abbaa maccaa dhukkubsatee du'aan addunyaa kanarraa boqochuudha dhageenye. Kanaaf inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun jecha abbaa keenya abbaa ustaad raayyaa abbaa maccaa rabbi rahmataa godhuuf jannatul firdoosiin isaa qananiisuu jecha maatii fi firoottan isaaniitiin ammoo jajjabina hawwinee fi nutis abbaa ustaad raayyaa abbaa maccaa rabbi jannataa kannuu fi rabbiin warra jannataa aali jannataatti isaan haa ida'uu jechuu barbaanne jechuudha. Haaluma kanaan gaa ulamaa'onni gurguddoon garagaraa argamuudhaan waltajjii kanarratti haasawa garagaraa taasisaniiti turan jechuudha. Hooggantoonni dhimmoota islaamaa naannolee sayilan irraa yookiin naannolee 10 irraa 10 irraa walitti babaanis waltajjii kanarratti argamuudhaan haasawa baga nagaan dhuftaniitii fi uummanni muslimaa kanatti wal argee waliin gammadee waliin jiraachuu caalaa waliin nama gammachiisu hin jiru. Biyyi teenyaas biyya nagaa taatee nuti yoo nageenyi jiraate amantii teenya illee gaggeeffachuu dandeenya. Rabbi nagaa keenyaas nu haa buusu jechuudhaan haala yeroo ammaan tana biyyi teenya irra jirtu irrattis du'aayii yookiin kadhaa gaggeessaniiti jiran jechuudha. Magaalaan Dirree Dhawaa akkuma amma argaa jirtan kanatti guyyaa kaleessa ummata muslimaa kan miiliyoonatti lakkaa'amu magaalaa Dirree Dhawaatii fi naannawa magaalaa Dirree Dhawaa keessattuu magaalaa Dirree Biyyoo, Awwadaay, Haramaayaa, Qarsaa, Laangee, Qullubbii, Calanqoo hanga Kaarramillee fi naannawa kanaatirraa walitti baba'uudhaan guyyaa kaleessa jechuudha. Majlisa hooggantoota dhimmoota islaamaa federaalaa kan yeroo ammaan tanaa haareetti filatamuudhaan hojii isaanii eegalanii jiranii wajjin wal baraniiti jiran jechuudha. Uummanni muslimaa kan Harargeedhaa dhufaatii ulamaa'ota hooggantoota dhimmoota islaamaa federaalaa kana gaa kan hawwiidhaan eegaa turan ta'ullee kaleessa dhufaatii isaanii hoggaa dhigan haala ajaa'iba ta'uun itti aananii wayita simatan isaanillee hedduu gammadanii baatanii akka namni simachuu keessaniif kana nuti akkitti gammanneeti jirra. Majalisa kana fudhachuu keessanii kanaan duratti majalisni qaamota hin beekamneen filameeti humnaan uummatarra kaayama. Duba irraa akka hubannetti nuti asirra majalisni amma hojii isaa eegaluudhaaf jiru kun majalisa uummataan filatame majalisa jaalala uummataa qabu ta'uusaa nutti mul'istanii jirtan jechuudhaan dubbatan. Uummanni muslimaa kan dhiyeenya kana du'a shaadam tuulaa irratti miiliyoonotaan walitti ba'uudhaan shaadam tuulaa irratti janaazaa salaatanii nagaan gaggeessan nagaan gargar galanii amantii muslimaa amantii nagaa ta'uusii addunyaa ragaa ba'uudhaan agarsiisan jechuudha. Kaleessaas haala ajaa'ibaatiin uummanni miiliyoonatti lakkaa'amu hooggantoota isaaniitii wajjin wal baruudhaan kan istaadiyooma guddicha intarnaashinaala Dirree Dhawaatti walitti ba'an nagaan kunoo haaluma argaa jirtan kanatti amantii isaanii gaggeeffatanii waltajjii isaaniitiis nagaan xumuranii jaalalaa fi tokkummaadhaan wal faarfachaa wal kabajaa wajjin gara mana isaaniitti nagaan galaniiti jiran. Kana achi amantii muslimaa amantii nagaa ta'uusiitiin alatti ragaan biraa maaltu jireetayyaa daawwattoota keenya kabajamoo. Warreen amantii muslimaa akka malatti fahamtanii fi akka malatti fudhatan yoo kan jiraattan taate waltajjiilee torbaanota wal faanaa kana keessatti as naannawa Harargee irratti taasifamterraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jenna. Amantii muslimaa amantii akkam akka taate asirraa hubachuu ni dandeessan. Uummanni muslimaa shibbirta nyaadha. Uummanni muslimaa kan akkanaati. Uummanni muslimaa biyya diiguu malee bu'aan qabu. Amantii muslimaa amantii biyya diitu je'ee warri yaaduu fi kan amantii muslimaa haala saniin hubachaa ture kunoo asirraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jenna. Amantii muslimaa amantii nagayaa ta'uusii kana achi ragaan biraa hin jiru waan ta'eef jechuudha. Xumureetiin jira. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.